Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 10 irra jiru. Yesuus guyyaa Sanbataatti mana sagadaa tokkotti barsiisa ture. Kunis dubartittiin afur hamaadhaan qabamte. Waggaa 18 dhukkubsatte tokko achi turte. Isheen goophoofte ol qajeeluus hin dandeenye. Yesuus yommuu ishee arge oo'eefi ishee waame. Dubartiin alaa dhukkuba keetti hiikamteetta ittiin jedhe. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhukkuba keessan irraa hiikamaa. Namni sagalee kana dhageessan maqaa Gooftaa Yesuusiin dhukkuba keessan irraa hiikamtaniitu. Fagoos ta'e, dhiyoos ta'e, warri fagoos, warri dhiyoos, warra jirtanis, warri biyya garaa garaa jirtanis Waaqayyo dhukkuba keerraa si hiikeera. Si hiikeera. Si hiikeera. Hidhoo'eef jira. Har'ammoo siibisinoo. Siibisinoo. Dubartii qajettee deemtu kana lolchaa dhiyeedhe. Dhukkuba keetti hiikamtee taa'e. Paa keetti hiikamtee taa'e. Lola keerraa hiikamtee taa'e. Dhukkubarraa, lolarraa, du'arraa, qabarraa, abiddarraa, hidhaarraa, maqaa Yesuusiin nama dhaabachaa jirtu si hiikeera. Si hiikeera. Humni si gulufeera. Ergaan si gulufeera. Hiikamtee ta'e Waaqayyo Gooftaa. Biyya abbaa jiraatu, biyya keessa jiraatu, fagoo jiraatu, Waaqayyo ni beekee dhukkuba keerraa hiikamtee ta'e jedha. Hiikamtee ta'e jedha. Hiikamtee ta'e jedha. Eenyu namni waan qabatanii urgufatanii baatu. Urgufattee baata. Dololloo rakkinaamu. Hiyyumamoo. Dhukkubamoo. Waaffamoo. Maqaa Yesuus Gooftaa sirraa harcaaseera. Sirraa harcaaseera. Ergamaa waa sirraa urgufuu dhufeera. Ayyo galanni guddaan irra ta'u mucaa koo kana gaafa sanbata ganamaa hirribaa keetii dhimma rakkama hirriba keessaa kee jechuudha. Isa booddee mana qorichaatti abbaa manaa wajjin lama kaanii geessine busaaf taayifoodiidha. Busaaf taayifoodii sana amma sanbata guyyaatti geessine marfees qorachiisne karoorraas harkarra kaa'anii isuma irratti jijjiiramni isin dhibee jechuudha. Dafinoo ganama kee hojiidhaaf na waamanii naan mucaan dheeraa dhukkubaa irraa dhufuu hin danda'u mana qorichaa ammas iddoo biraatti geesse. Gaafa iddoo biraatti geessu dhibee bichaa keetii kana waan gochuu dandeenyu hin qabnu. Ammaaf immoo marfeen laannaa fi isa booddee immoo gara hospitaalatti geessiti rifeerisii babarreessaniiti. Mucaan kun akkasumatti nanni isaa keessi fayyaa fakkaataa hojjetee sin taa'u jechuudha. Nyaata sin nyaatu waan hin godhu wallaalee isaan bakka hojii deemi. Ani ammas mana qorichaatti deebisaan jedhee gaafa mana qorichaa ammas deebisee geessu waan tokko bal'inni dhibee jechuudha. Isa booddee bishaan galataa xiqqoo tokko jira mana keessaa kan mara dhaabbatee fayyadamu jechuudha. Ansiloo waliin irraan fadhee maalan godhe dheetanii akka shirooppiitti mucaa kanaa fi qadaadee daandii itti buusee kennaa jechuudha. Uttumeedhu dhiisaa dhufe. Dhibeen isaa sun kan busaa kan taa'e boodi sun hin dhiisee isa booddee immoo seexan namas kallattii biraa baastee qubootti kee jechuudha. In qufaa ganamuun qufaa halkan kana kan baadhee bulaa bishaanni kadhataan dhumee bilbila keessan isiniif dawwaluudhaaf nan sodaadhee baadhee dubbisu nan sodaadhee yeroo hojii bakkunaan jeenaa dawwalanii ani mucaa koo dhukkubaa jira waan ta'eef hojii dhufuu hin danda'u mantiidha. Isa booddee abbaa manaan koo maaliif immoo achitti hin geessine yoon dhufee adanaa isin argachuu hin danda'u jedheetanii guyyaa sadan kana akka kanatti baadhaa bulaa baadheen bakkee keessa deemaa mana qorichaatti sin geessu hospitaalatti hin geessu asuma fidaadha sagantaan koo. Dheera kaleessa ammas shirooppii gosa garaagaraa wanti nuyi bitin jiru jechuudha. Shirooppii naannoo qodaa 7-8 mana keessa yeroo jijjiirraa hin didee halkanii narrafa kadhadhee marrafee jechuudha. Isa booddee halkan naannoo saayitii 5 keessa abjuu kootiin mucaa kanaa baadheen adda dhufee nakkaa butanii baattaniiti namani ijaan argu kana kan dheeraa osoo hin danda'u jechuudha. Mucaa kana afura bulootaa qabeera kennimee ta'e nakkaa buttan. Nakkaa buttanii mucaa kana ulee guddaan irraa argattu. Inuma irraa argattu. Sirraa dheerammayyuu. Sirraa dheerammayyuu. Sirraa dheerammayyuu. Isa booddee mucaan kun deebee nan bu'e iyyee kutee gadhiise naannoo saayitii ja'a walakkaa keessa nan iyye gaafa iyyuu mucaan kun dhiiraa kee maali maal taate ani mucaan koo hin fayyee raajii wangeelaa Yohaannis itti bu'ee hirriba keessa dhufanii mucaan koo fayyee waan tokko hin toore shirooppii mana keessa jiru hunda isaa daddarbadhee gateen nan kadhadhe nan bu'e yoo malatti kun naa bari'an jedhu ganama nana dawwalanii hojii fattoran hojii dhufuu hin danda'u mucaa kun lafa sagantaatti geesse kadhachi badhaanu jedhee gaafa dhufee danaa ga'u kee waaqayyo galata guddaa argatu mucaan koo qufaanee
bishaan isaan dhugee fashooroon bitee dhugee nyaatee akka nama tokkotti taa'aara. Turaan akkasumatti. Boqonnaa si'a tokko guyyaa sadan kanaa jechuudha. Nkufaa nan baadhaa siree ciisa malee hojjetee nama ilaalu uttumee dhukkubsaa dhiitee gamsaarra ni dhiitee mana qorichaa iddoo biraatti geessu rifeerii barreessanii beelan. Angaruu abdii kootiin addanumaan dhufaa mucaan kun fayyadina nama hin fayyee jechuudha. Nama amaneeffamas fayyadateera. Nama amaneeffamas fayyadateera. Baay'ee nama dadhaba dandeen tochoo weessan dhufe gadiin jedhaa waliin jedhaa akka mugaatiin akka manarra buufata. Amma garuu yeroo harka koo waaqatti ol qabeessin hoyitanii kadhattan sana waan nanaanis immoo jireenyuma koo kana keessaa shatte deema waama natti jalatti qabbanaa nan. Eessa keessan dhukkuba ture? Sammuma kanan na dhukkubaa garaachina dhukkubaa iddoo isaan amma meeqas akkasii kan alaalaa yoo jiraate irratti ba'a. hin jiru dhugaadhaan jiru. Nama bade bara sirraa bade. Ganama jedhee naannoo malee. Garmalee si dhukkuba. Ganama kana si dhukkubaa tureera? Amma yeroo dhufte maaltu jira dee attam ta'e? Amma waan jiru. Mee utaaluu dandeessa? Mee utaale gattee biita. Dabar. Maaltu jiru? Mee gajjadhi ilaali. Maaltu jiru? Wanta kun dhugaa? Dhugaa. Mee ilaali. Roobe. Tokko, lama, sadii. Humna dheeraa walitti waan jiru. Ameen. Dhukkuba? Si dhukkuba maal si dhukkuba? Eshi. Naukaan sagalgalee gara viidiyoo waliin deema. Deem. Deemu ji'a lama ciisee ji'a lama ciisee. Eshi. Arreetti yaabee afaan gadaagii naatti dhufe. Arree yaabde eessarraa kaate? Qaraaroo cabcabii. Achi kaatee dhuftee? Achi deemaa yaabdee afaan gadaagii na kaate. Arra dhufte moo achi kaatee? Amman mangalattii kanaaf kana gidduu obbo Geenoo yoo liqaa. Shatti makanaaf kana gidduu? Garuu dhufee yeroo addana taa'ee dhanna koo kana waata na hiikan. Yeroo isin dubbattanii dhanna koo kana yaa waata keessatti na hiikan. Fayyoo koo nargee lola ka'ee baay'een dhaabadhu. Sila lola ka'ee baay'een dhaabadhu. Yeroo amma na dhaabbadhu. Afurii qulqulluun hin dubbata namni gurra qabu dhaggeeffatu. Yoo firii bilisaa! Jiru namni amee jedha ayyaane. Bilisa. Deemi olii amantiidha olii gadi. Keessa keelaan dhaggeeffatu. Gooftaan kan qabaamni fayyisaadha malee. Gooftaan itti bu'aamni kee hafuudhaadha malee. Haleluuyaa. Gooftaan fayyisaadha malee kan qabaamni oosaamni Yesuus. Yeroo si oosuu qabu yeroo si fayyisuu qaba malee. Yeroo si kan qabu qaba malee yeroo si kiyaaru kutuu qaba malee. Fayyaani goolichaan haleluuyaa. Doora baba doora dia. Kabura fayyini si baatau. Durana dhukkuba ture dandees kee. Maali kufte mooti? Haala gidduu sokkore. Amma maali meeqa jedhi ilaali kaa. Maaltu jiru? Yeroo kana tamaa waliin jirtu as keessa. Maal ta'ee Usmaan keessa yoo keessa? Yeroo achi teessu dugda kee keessatti ilaalaa yeroo addanaa kana caawwanne dubbatu. Ganamaan ijoollee kaanee gaafa deemnu sagaleen jira maashii maqaan isaa dhaabbatee mana sana. Utuu karaa deemu. Utuu karaa deemu. Utuu karaa deemu karaa sii faqaadha. Ameen.